Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota raadii tuubii hundi keessanuu nagaa keessanii ani nagaa kooti. Warri chaanaalii kanaa fi haarawaa taatanii sabskraabii godhaa maatii kootaadha galatoomaadha. Warri kanaan dura maatii naatata hundi keessanuu galatoomaadha. Haadha dinnichaa bareeda kan ta'e chiipsiisaa haaluma salphaadhaan baay'ee mi'aawaa kan ta'e hojjedha. Hamma dhuma viidiyoo na faana turaadha galatoomaadha. Amma kanatti nan kukkutadha. Bakka afuritti jechuudha. Bakka afuritti addaan baasaa dinnicha tokkocha wal qixxeessee bakka afurii addaan baasaa. Amma immoo daarii isaa akkanatti nan tolfadha. Yeroo ittoo goonillee akkana daarii isaa tolfanne baay'ee bareedaa namatti tola. Amma kanatti bocadhee daarii isaa warri dinnichaa jaalattan fa'aa baay'ee gaariidha. Akkanatti ruuzii waliin illee waan barbaadan wajjin illee haaluma salphaadhaan akkana hojjettanii wajjin nyaachuu hin dandeettanii. Akkanatti illee yoo barbaadanii kachabii wajjin hin nyaattanii akka chiipsii sirriitti illee cinca'ee sirriitti zayitii dhugaa akkan oollee fi hidhaa kuni xiqqooma keessa tursiisa. Amma bishaan naqadhee nan dhiqadha. Amma harcee xiqqoo isiitti godhanna. Amma immoo kana qondoo barbaree fi paarkii kana mangumne barbaree sanii fi barbaree jechuun laakii akka biyya keenyaatti kan tumamu jechuudha. Paarkii ammisaa fi suuqiddaan walitti inni godhaa. Amma immoo xiqqoo isii nan bilcheessaa. Xiqqishuma isii jechuudha baay'eellee miti. Daqiiqaa haga 2 bilcheessa. Baay'eellee hin bilchoofne. Amma zayinni koo oo'ee jira itti galfadha. Baay'ee mi'aa dhugaan isin jedhaa laalaadha. Baay'ee jaalattanii warri dinnichaa jaalattan keessattuu nyaata jamtan hojii akkana hojjetattanii nyaachuu hin dandeettanii. An garuu adduma hojjedhe. Keessattuu roozii waliin akkanatti hojjenne baay'ee gaariidha. Amma goggogeera baafachuu heda. Baay'eelleen tursiifne dura xiqqoo waan bilchaateefi amma kunoo kanatti fakkaatee bahee jira. Amma maal godhateetanii amma qullubbii adii fi baala dimbilaalaa jechuudha fi zayitii maankaa takkitti maankaa gimmaasha jechuu xiqqoosi yaa dura waan sooqititti godhadhee fi amma kana wajjin akkanatti sukkuumaa jechuudha. Baay'ee bareeda isaati. Kunoo amma bareeda ta'ee baheera. Amma kachabii waliin nyaanna. Baay'ee mi'aawa. Amma kunoo akkuma argitan kana bareeda ta'ee baheera. Baay'ee bareeda. Kachabii waliin nyaanneera mi'aawa. Nagaan naa tura. Viidiyoo kana jaalattanii laayikii godhaadha. Hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi Rabbi isin bira haa jiraatu. Nagaatti naa tura.